dandeenye waliin akkamitti woboo fi shanee jettanii tawaaddaruu dandeettan akkamitti maqaa siif hayi dha'uu dandeettanii shanee jechuun of danda'a dhiiraati boo of danda'a falmataati boo shanee jechuun takkaa hirkattummaa nam takkaan qabu woboo jechuudha akkamitti Shimallis Abdiisaa dandeettii kamiin haasawa kamiin haguma feete ta'e haguma feete mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e bulchi jechuudha ummanni kun Oromoodha falmattoonni kun Oromoodha akkamitti shanee fi abaa'oo jettee maqaa shanee fi abaa'oo adda babaayee keessa dubbattaati namtichu yaani ati boru irratti hafta angota kursi abbaa feetu dhufee irra taasi galee osoo akka beekumsaati osoo akka dandeettiiti osoo akka hayyummaati osoo akka sabaaf yaadaati osoo akka lammii bilisoomsuuti silaa Lammaa Magarsaa aangoo gadi lakkisu ture silaa Xayyibaa Hasanachiin kaatu ture si galee carraadha namoonni ka'a jechuudha laakiin garuu carraan oofee gagamaa kanarra Oromoo irra kaa'ee jira jechuudha isa waan dubbatu hin laallannu jechuudha isa waan anan manaaniyee na aarsitanii dubbadha malee jechoon nan dubbadhu kun hundi sirrii miti jechoonni arrabaa sirrii miti abadan arrabaan sirrii miti arraba si galee an akka namummaatiin yogguu dubbadhe garuu mootummaa ta'e akkamitti waraana tolfadhaa jedhaan mootummaani ati maaliif achi teetta mootummaa ati maaliif mootummaa naannoo Oromiyaa si godhanii achi si kaayan minatti wajiin kee maali Itoophiyaadhaaf hojjetaa jirta moo Oromiyaadhaaf hojjetaa jirta rakkoo Oromiyaa keessa jiru yoom